Hooggantoota mootummaa 62 malaammaltummaa dalagan irratti tarkaanfiin fudhatame. Biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee hooggantootaa fi hojjettoota gocha malaammaltummaa keessatti hirmaatan 62 irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Magaalaa Finfinneetti daldaltoonni 470 kan jiran yoo ta'u, lakkoofsi daldaltoota damee jijjiiratan yookiin sirna daldalaa keessaa ba'an 10,000 kan hin caalle yoo ta'u, biiroon daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bara baajataa 2018tti hooggantootaa fi hojjettoota gocha malaammaltummaa keessatti hirmaatan 62 irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksise. Itti gaafatamtuun biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee Aadde Habiibaa Siraaj akka ibsanitti lakkoofsi daldaltoota magaalichaa 470 gahu bara baajataa kana keessatti lakkoofsi daldaltoota sirna daldalaa keessaa bahan yookiin damee jijjiiratan ilaalchisee gaafii dhiyaateef deebii kennaniin lakkoofsi daldaltoota hayyama daldalaa isaanii deebisan yookiin damee jijjiiratan 10,000 akka hin caalle dubbata. Kana malees daldaltoota 24,000 ol daldala seeraan alaa irratti bobba'an irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu isaanii himaniiru. Karoora baajataa bara 2018 kan dubbatan Aadde Habiibaa Siraaj hannaa fi malaammaltummaan haalaan hir'ateera jedhan. Adeemsa kanaan hojii gaggeessitootaa fi hojjettoota malaammaltummaadhaan yakkamaa ta'uun isaanii mirkanaa'e 62 irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibsaniiru. Tajaajila dijitaalaa fi guddina baay'ina daldaltoota ilaalchisee biiroon kun waggoottan 5 darban keessatti tajaajila hayyama daldalaa fi galmee 16 gara sirna dijitaalaatti jijjiiruun yeroo tajaajilaa kennuudhaaf fudhatu kan kanaan duraa guyyoota fudhataa ture gara daqiiqaa 30 hanga 40tti hir'isuu isaanis ibsaniiru. Bara baajataa kana keessattis manneen daldalaa 5,556 ijaaramanii daldaltoota buqqaaniif kennamu akkasumas manneen daldalaa 524 hojii seeraan alaa irratti bobba'an jedhamanii qabaman abbootii qabeenyaa isaaniitiif deebi'uu himaniiru. Dhiyeessii oomishaa dabaluudhaan tasgabbii gatii fooyyessuuf wartuulee gurtaa oomishaalee qonnaa ammayyaa 7 birrii biliyoona 15.9 ijaaramanii hojiitti galuu beeksisaniiru. Wartuuleen kunniin fayyadamtootaaf oomishaalee hir'ina dhibbantaa 19 8 hanga 25tti dhiyeessuudhaan tasgabbii gatii mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira jechuun raadiyoon Ahaduu gabaaseera. Tujaarri Afrikaa Aliko Dangoteen qabeenya isaa harka 3 keessaa tokko harka qalleeyyiif akka arjoomu ibse. Dureessi Afrikaa beekamaa fi bilineerri Naayijeeriyaa Aliko Dangotee qabeenya isaa keessaa harka 3 keessaa tokko yookiin dhibbantaa 33 dhaabbilee tola ooltotaa harka qalleeyyii gargaaraniif akka arjoomu beeksise. Intalli isaa Halimaa Dangotee gaafiif deebii Bloomberg waliin taasisteen maatii Aliko Dangotee hunda biratti deeggarsa guutuu akka qabu ibsite. Qabeenya Aliko Dangotee yeroo ammaa doolaara miliyoona 35 oliin kan tilmaamamu yoo ta'u, kana keessaa dhibbantaa 33 jechuunis doolaara biliyoona 11 hanga biliyoona 12 ta'u dhaabbilee tola ooltummaaf akka oolchus beeksise. Kunis seenaa Afrikaa keessatti qabeenya dhuunfaan arjoome keessaa isa guddaa keessaa tokko yoo ta'u, maallaqni kun piroojektota yeroo dheeraa kanneen dameewwan fayyaa, barnoota, wabii nyaataa fi hojii gargaarsa namoomaa irratti xiyyeeffatan deeggaruuf akka oolus ibsameera. Akkasumas murteen kun kan beeksifame yeroo Aliko Dangoteen daldala isaa gara doolaara biliyoona 100tti guddisuuf hojjechaa jiruu fi itti gaafatamummaa dhaabbilee isaa dhaloota itti aanutti dabarsuuf qophii taasisaa jirutti ta'uun isaas gabaafameera. Waajirri galii magaalaa Shaashamannee gama raawwii hojii bara 2018 gaggeesse. Waajirichi caasaa galii sadarkaan jiran hirmaachisuun raawwii hojii bara 2018 kan gamaagame yoo ta'u hanqinaalee fi ciminnoota addabaan irratti marii taasiseera. Hojii gaggeessaan waajira galii magaalaa Shaashamannee obbo Dastaa Dishoo ergaa dabarsaniin hojiileen gama sassaabbii galiitiin bara 2018 raawwatamaa turan milkaa'inaan goolabamuu kaasuun ogeeyyonni galii hooggansi sadarkaan jiranii fi qooda fudhattoonni hunduu tumsa taasisaa turaniin bu'aan abdachiisaan galmaa'uu kaasaniiru. Karoora galii bara kana qabames milkeessuuf hooggansi hundi ajandaa galii yeroodhaan itti abboomuudhaan raawwii sassaabbii galii aanaa hanga sadarkaa magaalaatti jiru ammarraa fooyyessuu akka qabanii fi hanqinaalee ragaa bu'uuraa kaffalaa gibiraatiin wal qabatan sirreessuu, ijaarsa seeraan alaa dambiin boodaa bifa addaatiin hoogganuun hawaasa keenya abbaa mirgaa taasisuu fi tilmaama galii guyyaa fooyyessuu xumuruu akkasumas kaffalaan gibiraa sadarkaa ba'aa guyyaa har'aarraa bifa aduulaatiin kaffalchiisuun hanga adoolessa 30tti akka xumuramu taasisuu akka qabanis dhaamaniiru.